Harka fuuni kun Lemon Entertainmentidha. Ani maqaan koo Keetoraambantii Baayisaan jedhama. Maqaan koo Saamu'eel Tasfaan jedhama. Osoo carraa Oromiyaa bulchuu argattee maal goota? Durba taatee osoo of argite maal goota? Haalli tokko addunyaa irraa balleessi otoo siin jedhame maal balleessita? Waan inni yeroo hundaa Waaqayyoon kadhadhu waama tokkodha. Innis kunoo asirratti gaaffii irratti maali? Magaalaan guddoon Oromiyaa eenyu? Amma ilaalutti baay'ee guddaa. Lemon Entertainment like, share, subscribe gochuudhaan wantoota irraa barattan sababii asirratti argattaniif nu faana ta'a. Nu faana turaan jedha. Harka fuuni kun Lemon Entertainmentidha. Ani maqaan koo Keetoraambantii Baayisaan jedhama. Akkam jirtu? Maqaan koo Saamu'eel Tasfaan jedhama. Kun Lemon Entertainment keessummaa har'aa ta'uudhaan yaaddeen jira jechuudha. Dursa jalqabu gaaffii koo. Ladies first jalqabu. Akkasitti hin cimne abdiin godha. Hundi keessan kan kooti. Sirriitti ibsuu yaadda. Anaaf ati wajjin deemna. Maangal. Danda'e. Kan jaalala ibsuun qabadhe gachu. Ay gaafa ibsitu garuu sirriitti ibsitee gaariidha. Follow na godhi. Ati inni follow na godhi. Follow na akkasii Na hojjetiin. tu fakkaatu. Amma TikTok irra galee isin jaalladha jedhee viidiyoo koo post godhu moo ajajan si ajaju goota? Dhaqii post godhu. Post gochuu keenya filadha. Maaf waan itti na ajajuun beeku gatiin ta'e. Amanteetta? Gochuu dandeessa. Hattuu. Birra deebisika. Silkii butee deemuu. Silkii haati. Naannoo masala jirta garuu yaali. Yashi karaa kan biraan na ibsa. Silkii hin fayyadamtu. Kana caalaa caraasii kennuu hin danda'u kaasi. Sadii yaalteetta qaba. Maal ture? Bilbila hatame. Silkii hatu jedheeraam. Kan sirreessu turte? Bilbila hatame. Malee silkii hatame. Magaalaan guddoon Oromiyaa eenyu? Finfinnee. Salphaadha kun dhugaa. Mana ciisichaa? Naannoo masalaadha. Dukkana? Sirra deebiibsi? Siree? Siree? Sirreessi. Hoteela? Carraa tokkoon si ilaala sirriitti irra. Sirriitti naa ibsi gaasa. Eshi. Bira deebi? Carraa tokko ture. Lakki an deebisne gatiin ta'eef akka gaariitti naa ibsi. Eshi. Kamtii siisa. Asirratti siisiidhu? Lakki dhugaa lammati naan gallee maaliif akkaataa itti ibsaa jirtu
akkasuma chaarta malee ciisicha isa jedhu naa ibseera garuu. Mana ciisichaa, mana siree. Jedheera mana ciisichaa. Ay, mana siree. Mana ciisichaa hin jedhu. Aha, mana siree? Adda addaa? Tole. Waan namatti tolu keessaa garuu afaan keenya nagaaniif malee barsiisota kee durii keessaa kan jaallattuuf kan jibbitu nutti himi. Kan hin jaalladhu barsiisaa histirii koo durii barsiisaa Abrahaam jedhama. Baay'een jaalladhaan isaa. Kan hin jibbu immoo kutaa 9tti fiiziksii kan na barsiisaa ture tokko jira. Maqaa isaa yonnee baruu danda'a gadi ta'eef maqaa isaa. Akkasumatti iyyuu hin bara. Hin bara garuu naga'u kaa. Maaliif hin naga'u? Ay, miti kaa. Darsee. Itti fufuu dandeessa. Sirtuu na gaafatan itti fakkaata. Mana kadhataa. Naannoo sana asirreeffadha. Charchi. Beetekiristiyaan. Inni maal jedhama afaan Oromoodhaan? Mana kadhataa. Naannoo sana. Tole siin kennas mana amantaa yookiin mana kadhataa. Lama na yaadde jechuudha. Jechi tole jedhu siif maalii akkamitti ibsitaa? Tole jechuun toleedha miti. Garuu akkamitti ibsita? Fudhadheera jechuudha kaabaka. Amma waan tokko yoonni ka'ee tole siin jedhe tole jechuun waadaa jechuudha. Yeroo waan kamirrayyuu caala tole siin jedheera taanaan waadaa sii galee jira jechuudha. Kanaaf toleen waadaadha jedhee ma yaada. Ibsitee taate fakkaata. Qoshee cimuu danda'a. Seeraa yaalee. Konkolaataa uummata deddeebisu. Inni maal jedhama? Taaksii. Argateetta. Osoo carraa Oromiyaa bulchuu argattee maal goota? Oh. Ammamiif naa laatan? Ibseen jiru asirratti. Ibseen jiru miti. Garuu Oromiyaa bulchuudhaaf odoo carraa sii laatanii akkam gootaa? Jalqabaa? Akkasin jedhaa? Eessi akkasiidha. Fuula miidiyaa hawaasaa irratti dhiyaadheen kabajamoo uummata Oromoo ani bushaa keessan saaraadha. Kana booddee fataa jettanii akka jiraattan isiniif eeyyameen jira. Garuu waan namatti hin bu'inaa, nama hin ajjeesinaa, nama hin tuqinaa akka barbaaddan biyya keessan keessa bilisaan jiraadhaa. Hinatinaa nama namatinaan jedha. Kun gaanatti fakkaatamu? Baay'ee namatti tola. Abjuu gaarii qabda. Nan taa'ammoo waan si gana. Iddoo qabaareedha. Barreessituun taatudha. Okay. Irreecha. Nan argate? Gaaffii salphaadha. Namni irreecha hin beekne kanayyuu namni hin beekne hin deebisee deema yaada. Waa'ee Hacaaluu Hundeessaa hanga dandeessu nuuf ibsii jedha. Maal jedheen dubbadhaa hin beekan ani jecha hin qabu. Yoomiyyuu seenaan isaas hin jiraata nurra darbees
ijoollee keenyatti darbe akaakilee abaabdii keenyatti darbe seenaan isaan dubbatame deemanii yaada. Haceen goota jedhamanii ibsuu danda'a kan caalaa waan ittiin ibsu qabatee yaada. Sirriidha. Itti fufuu dandeessa. Afaaniin dubbachuu ni danda'a? Lakki. Attamatta si deebii irra deebii. Dhugaatiidha. Ta'ee garuu maalidha? Ilaa? Biiraa. Lakki. Wiskii. Lakki. Daadhii. Lakki. Asirra deebii na ibsine. Tole. Lallaafaa. Argateetu. Ibsuuf garuu baay'ee rakkisee ture. Gaafadhu gaashi. Haalli yookiin haalli tokko addunyaa irraa balleessi otoo siin jedhame maal balleessita? Kanan jibbuun qabu. Haaluu moo? Maaliif? Namni hundinuu yookiin uummati kamiyyuu tana ofii masaatii waan of ibsu. Haaluu jechuun si garuu si galeera? Culture. Haaluu jechuun bifa gosa kalarii jechuudha. Halluu. Halluu. Halluu tokko addunyaa irraa balleessitu si jedhanii maal balleessita? Isa yaadaarta tanaan asirratti ol lolu ta'e. Waan jibbitu qabdu? Gurraacha. Isatti yaadde akka ta'e namana. Gurraacha. Tole. Gurraachaan balleessa. Gaaffii fixneerra natti fakkaata. Waan bira tokko jira. Xiyyaara. Waan salphaa argatteera kan salphaa. Akka inni cimaa hin taane deemuun godhadha. Waan inni yeroo hundaa Waaqayyoon kadhadhu waama tokkodha. Innis kunoo asirratti gaaffii irratti naa dhufe jechuudha. Yeroo hirribaa kaatu dhiira yookiin gaafa dhiira taatu durba kaatu durba taatee osoo of argite maal goota? Gochaan nutti agarsiisi. Mara maqaa gooftaa Yesuusi. Kana Waaqayyoos natti hin fidini. Amma ilaalutti baay'ee muddaa'e. Akkasidee waan hin hafu natti fakkaata. Adoo deema jechuudha. Maaliif nama docha dhugaa Waaqayyo dhiirarraa kaanii durba ta'u jechuun cimaadha. Maaliif? Maaliif cima? Maaloo dhiisime giifti. Hanga nama irbarraa kee konkolaataa keessa galuudhaaf daqiiqaa 5 duwwaa nu fudhata. Kan immoo dhabuun barbaadu. Hangeessan garuu sa'aatiin tokko iyyuu isin beekanaati. Kanadhaa xumurreera natti fakkaata. Natti fakkaata. Turtiin kee sitti toleera. Baay'ee natti toleera ta'u. Natti hin tolle. Maaliif? Baay'een gammadeera. Galatooma. Turtiin keenya turtii bareedaa ture. Leemman Entertainment like, share, subscribe gochuudhaan nu faana ta'a. Galatoomaan siin jedha.
wantoota garaa garaa irratti argachuudhaaf wantoota nama barsiisan qophiiwwan bashannanaa akkasumas wantoota irraa baratan sababii asirratti argattaniif Lemon Entertainment subscribe share gochuudhaan nu faana turaan jedha. Galatooma qophii bareedaa ture. Kiyyaamamam tagaru. Fakkeenyaaf ani sirriitti si beeka. Anis jaalli koo baay'ee si beeka. Garabbi gowwan ta'e waan natanii nyaatantu mi'aawu. Maal jechaartaa? Kiyyaa koo kana caalaa si dirqisuu hin barbaadu. Wanti kiyyaa kee wanti hundi isaatti mi'aawu. Jinsaa kanuma naa galaan jiru maalodha jinsaa? Tole amma maal hin barbaade? Manni jirtaa? Jitara dhoksitu moo? Waadaan jedhama. Ani meessinuma si jaaladhuuf malee anis nama ofii kooti kabaja qabudha akkana beekti tole. Beeku sin barbaada. Kamitti guyyaa dhala tokkottiin akkasitti natti taphata. Kun hojii itti yakkooti moo? Lakki gaggeessituun manaan nama geessuu jedhamti.